Hayya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa dagala tarabbii warroonni YouTube kanaaf haarawaa taata YouTube kana subscribe like viidiyoolee barnoota garaagaraan asirra gadhiisaa jira. Like godhuudhaan hordofaa isiniin jaa akkasuma telegiraamii keenyaas gamme ejenti kajoo kana join godhuudhaan nu faana jiraadhaan isiniin jaa barnoonni irra isinii qabadhee dhufe akkaataa warri ejentii taatan liinkii ejentii keessanii ittiin ijoollee isin jala jirtuuf erguu dandeessanidha. Kuno coin trading jira sirra coin trading tanarratti gadxuutan coin trading tayyatu tanarratti yeroo kana gadxuutan haala kanaan isinii bana haala kanaan yeroo isinii bane top up kan joo kana asirraa kana isa kana gadxuutan yeroo kanatti gadxuutan akkanatti isinii bana yeroo kanatti isinii bane USDT kan joo kana tuutan USDT yeroo gadxuutan koobbii asitti isinii dhufaa jechuudha. Koobbii gootanii nama barbaadan nama ijoollee ejentii isin jala jirtu akkasuma namoota biraatis namoota ejentii ta'an kanneen biraatis namoonni ejentii hundi walirratti qayyaratan waan ta'eef ofii isaaniitti yoo qayyaratan 97tti qayyara namarratti yoo qayyaratan 99tti qayyaraaf waan ta'eef namoota jijjiirrachuu barbaadu hundaaf liinkii kana asirraa koobbii gootee ergitaaf jechuudha. Peesti gootaaf achi geessitee akkasuma ofii keessanii 97tti yoo qayyarachuu barbaadan 97tti yoo qayyarachuu barbaadan nam fakkeenyaaf nama irra jijjiirratan nama ejentii yoo dhabdanitti ofii keessanii liinkii keessan itti galchitanii akkaataa liinkii itti galchan YouTube irra ni jirti liinkii keessan itti galchitanii ofirratti jijjiiruu dandeessanii jechuudha. Ofirratti yeroo jijjiirtan 97 fi 500tti isin jijjiira asuma keessatti isin galaa jechuun innis liinkuma keessan kana fuutanii galchitan bakka kan namaa galchitan san jechuudha. Haala kana akkaataa liinkii keessan ittiin argachuu dandeessanii yaada biraa yoo qabattan koomentii jalatti nu barreessaa akkasuma gaafii karaa hundaan pooppoorraanis ta'u telegiraamirraanis ta'u nu barreessaa viidiyoo hojjennee haala kanaan viidiyoo isinii gadi dhiibna galatooma.